Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan biyya keessas alas kan jirtan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana qabadhee kan isinii dhiyaadhee yeroo dheeraadhaaf obboleettiin keenya tokko karaa chaayinaalii dhangaa lubbuutiin gaafii fi deebii taasisaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa kanas gaafii obboleettiin keenya gaafattee kallattiidhaan jechuudha kan deebisnu ta'a jechuudha. Gaafii fi deebii shakkitoota waliin taasifame jedhee dhiyeessaa turuun koo ni yaadatama jechuudha. Chaayinaaliin suni yeroodhaaf rakkoo waan godhateef hanga sirraa'utti egaa chaayinaalii kanarratti jechuudha kan waliitiin sagalee Waaqayyoo kana barannu. Gaafiin obboleettiin keenya gaafattu kunis namoota hedduu kiristaanummaa isaanirraatii duubatti kan deebisuu fi namoonni hubannoo hin qabne akka salphaatti dogoggora kanaan fudhatamanii deemuu waan danda'aniif gaafii isheen gaafattu kanaaf deebii laachuun dirqama ta'ee argameera jechuudha. Egaa obboleettiin keenyas gaafii gaafachuu qofa osoo hin taane deebii siif deebi'u akka dhaggeeffattuun si gaafadha. Dabalataan namoonni sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessan obboleettii keenya kanaa fi kan akka obboleettii keenyaa yeroo hunda gaafii mana kiristaanaa keenya irratti kaasaniif deebii asirraa deebi'u kana sheer taasistanii biraan akka geessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Gaafiin isheen har'a dhiyeessite qulqullootaa fi haadha keenya durboo Maariyaam akkasuma gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiin kan wal qabatudha jechuudha. Gaafii kana riikardiidhaan kan naa ergame na bira qaqqabeetu jira waan ta'eef afaanuma isheerraatii gaafii isheen gaafatte kana bilbila biraadhaan isheen dhageessisee deebiisaa waliitiin kan laallu ta'a. Kallattumaan gara sanitti waliin darbina. Waaqayyo hunduma keenya afaan haa ta'u. Waa'ee araarsummaa kanarratti sagaleen Waaqayyoo man dura dubbachaa ture. Iyesuus Kiristoos akka nu araarsu akka nuuf kadhatu akkasuma immoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ofii isaatii afaan isaatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 17 Luqaas irrattis maal jedhe? Ani isiniif malee biyya lafaatiif hin kadhadhu jedhe. Kanaaf tokko Iyesuus Kiristoos akka nuuf kadhatu afaan isaatiin dubbatee jira. Lammaffaan immoo ergamoonni bartoonni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos sirriitti bal'inaan ifaan ifatti nu barreessanii jiru. Keessattuu immoo waa'ee Iyesuus Kiristoos inni luba bara bara akka ta'e Ibroota boqonnaa 8 Ibroota boqonnaa 7 dubbifachuun gahaadhaan jedha. Tole egaa akkuma dhaggeeffattanii jirtan sagalee kana hundumti keessan akkuma dhageessanii Iyesuus Kiristoos akka nuuf kadhachuu danda'u afaanuma isaatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti dubbatee jira. Akkasumallee Iyesuus Kiristoos luba bara baraa ta'uusaa ergaa qulqulluun Phaawulos warra Ibrootaaf ergee boqonnaa 7-8 gaafa dubbistan ni argattu jette. Baay'ee gaarii. Iyesuus Kiristoos luba bara baraa ta'uusaa manni kiristaanaa keenyas ni amanti. Garuu isa isheen amma kaasti kana Iyesuus Kiristoos kadhatamaadha malee kadhataa yookiin araarsaa miti jetti amanti manni kiristaanaa keenya. Iyesuus Kiristoos immoo akka nu kadhachuu danda'u akka nu araarsuu danda'u mataadhuma isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti dubbateera jette. Dhuguma Iyesuus Kiristoos ani isiniif nan kadhadha jedhee dubbateera yoo ta'e deemnee cakkasa isheen nuu kennite wangeela Yohaannis boqonnaa 17 kanarra waliin laallaa jechuudha. Hundumti keessan macaafa qulqulluu bilbila keessan irraatii ni qabdu. Namni hin qabne yoo jiraattan macaafa qulqulluu jedhaatii googilii keessa seenaatii buufadhaa. Play Store keessa seentanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti dhuguma Iyesuus Kiristoos isiniin araarsa jedhee dubbateera. Dubbii kana erga dubbatee booddee jedhe Iyesuus gara Waaqatti ol ilaalee yaa Abbaa yerichi gaheera ilmi kee ulfina akkasiif kennuu fi ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu jedha malee
sinin araarsaa jiru. Lakkoofsa lamarrattis gadi sin gaafa laallu akkana jedhee barreeffameera. Akkuma ati foon qabeessa hunduma irratti aboo isaaf kennite inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuufi jedha malee. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu araarsaa kan jedhu macaafa qulqulluu kanarratti yookiin caqasa ati nuuf laatte irratti gonkuma barreeffamee hin jiru. Caqasni kuni kan inni nu hubachiisu Iyyasuus Kiristoositti kan amanan hundumtu jireenya bara baraa akka argachuu danda'anii fi abdii mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluu danda'an kan nu barsiisudha malee Iyyasuus Kiristoosii nu araarsuu akka danda'uu fi ragaa gonkuma ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu obboleettiin keenya namoota dogoggorsiisuuf mana kiristaanaa keessaa baasuudhaaf jecha caqasni ati fudhatte Iyyasuus Kiristoos akka inni nu araarsuu danda'u kan ibsu osoo hin taane jireenya bara baraa akka nuuf kennuu danda'u kan ibsu waan ta'eef sobacharraa deebitee osoo Iyyasuus Kiristoos waaqa bara baraa fi dhugaa ta'uusaa amantee gara mana kiristaanaatti deebitee jireenya bara baraa argachuudhaaf jecha sobarraa deebitee gaabbii galti qalbii kee jijjiirrattee gara Waaqayyootti deebitee siif wayya ishii. Kanaafuu kun jireenya bara baraa namaaf kan laatu ta'uusaa nu hubachiisa. Egaan kiristaanota asirratti hubachuu kan qabdan namoonni baay'een waan waliin fakkaanne walitti fiduudhaaf ofii isaanii of mul'isuu fi namoota dogoggorsiisuudhaaf kan jedhan hedduu isaaniitu jiru. Kanaafuu warra akkanarraa of eeguun barbaachisaa ta'a jechuudha. Mee amma immoo gara gaaffii ittaanutti darbina. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Kan jedhe ana amma gaaffina si gaafadhu fi ergamoonni nu araarsu maaramii fi ergamoonni nuu fi Waaqayyoon gidduu dhaabatanii walitti nu araarsu nuuf kadhatu kan jedhu caqasa naalaadhuti kinoo ani ammumaan ortodoksii ta'a. Maariyaamii fi ergamoonni nu araarsu kan jedhu caqasa naaf laadhuti ammumaan ortodoksii taa'etti. Tole siifalladha. Dhugumaan Waaqayyoon si gargaaree qalbii kee jijjiirrattee gara Waaqayyootti deebita taanan isa kana miti kanneen kana caalan hundaafuu deebisiif laachuu danda'a. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yaada ishee haa xumurattu gaafii ishiin gaafatteef deebinee deebii laannaaf waan ta'eef. Caqasa maaramiif ergamoonni nu araarsuu jedhu eessatti barreeffame? Eessatti akka barreeffame caqasa isaa akka naalaattu nan barbaade. Afaanumaan maaramiin hin araarsiti ergamoonni hin araarsuu jedhanii eeyyee saba wangeela hin beekne saba wangeela hin agarre sani gowwoomsuun hin danda'amu. Garuu nu immoo nu gowwoomsuu hin dandeessan. Kanaaf ani Iyyasuus Kiristoos akka araarsu ragaa wajjiniin sitti agarsiisee jira. Kanaaf atis immoo Iyyasuusii miti maaramiidha ergamoota hin jetta yoo ta'e immoo ergamoonni fi maaramiin araarsuu isaanii ragaa wajjiniin maxxansuu qabdaa jechuudha. Tole egaa akkuma dhageessanii Iyyasuus Kiristoos akka inni araarsuu danda'u ragaadhaan sii kaa'ee hin jiraan an jette. Ragaan ishiin naa kennite kan walumaan dubbisne wangeela Yohaannis boqonnaa 17 waa'ee araarsummaa Iyyasuus Kiristoos yookiin inni nu araarsa kan jedhu osoo hin taane waa'ee jireenya bara baraa namaaf laachuu isaati jennee darbine. Egaa amma gaafiin gaafatameef deebii laachuun koo dirqama waan ta'eef Maariyaamii fi ergamoonni nu araarsu kan jedhu caqasni eessarratti barreeffamee jira. Kana naaf laatta tanan ammumaan amantaa Protestaantii dhiiseen maal ta'a ortodoksii taa'etti fannoo gooftaa hidhadhaa'etti. Gaaffii kanaaf deebii ta'uu kan danda'an viidiyoo keenya kutaa lammaffaa keessatti waliin ilaalla. Hanga sanitti nagaadhaan tura. Subscribe, share, like gochuudhaan akkasumallee sagalee Waaqayyoo barachuu osoo danda'anu osoo hawwanu carraa kana kan hin argateen biraan share gootanii akka biraan geessanii fi
akkasumallee warreen mana kiristaanaa keenya keessaa namoota shakkisiisuudhaan baasuudhaaf haala kanaan dubbii sobaa qindeessan biraan geessanii dhugaa kana akka hubatanii fi gaafillee yoo qabaatan gaafatanii dhugaa jiru akka baraniif akka biraan naaf geessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Kutaa lammaffaa viidiyoo kanaa keessatti ergamoonni Waaqayyoo nu araarsuu danda'u moo hin danda'an, dubaroon Maariyaam nu araarsitu moo hin araarsitu kan jedhu ragaa macaafa qulqulluu keessa jiru qabannee walitti deebina. Nama san nu haa taasisu. Nagaadhaan tura. Wasbaata Lexaabiyaa.